مكان هي أحمد محمدي ودلقان هي فارماسي ده دلقا دواتي فارماسي هي فارماسي هوي جامع مقالات الدواء نانو تايوان جدا ومن يرو ويا برمين راجع كبير إنه هدون وردفاع هدون جلدا كان يادتو بوجور يدورا ومن إبراهيم سن الربوده اللي يسولميها بالسومي جي أكسمو تاجي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان خي يعني شيخ عبد الرزاق نانجاني جريني خي لقهرة تين جرادا والله أو منه خني وني دا إني أورو قدو شايا سيدا بكفتيو قبتيو شايا سيدا بكفتيو جلتي سفري بريدا رانياتو بشام بريدا جلتو يدو caffee la jennee ilaalla nuti caffee hammanaa fi ammas jee himuu hin danda'u eega inni kun dhufe hedduu barnoota baran wayi nu qaraasise barnoota jabaa nu kannee nu jijjiire namayyuu namuu eenyummaa isaati akka if dandhamu yoo namuu akka if arkatu akka if dhageeffatu godhee oommenno kana hedduun jaaladhaan wallaahi. Ani maqaan koo akkuma hawaasni naan beekutti maqaan koo Wallisaa Ahmad Ibrooshaatiin jedhama yookaan artii afaan Oromoo irraa tokko jedheetiin if beeka akka hawaasni na beekutti. Inni kun ammoo yoo ni himna jenne afaan Oromootiinis ta'e afaan biraatiin himanni isaa hin dhumu galanni isaa waan himamee dhumuun jechuudha. Saniif ija tiyyaa siyeetii yaadaa falmaa tiyyaa siyeetii yaadaa dhiiga tiyyaa siyeetii yaadaa duree xiyyaa siyeetii yaadaa if caalaa yoo lubbuuti yesaaf kenne nam qocca'u jechuudha yatakaa'uu nanniidhu. Maqaan kiyya Abdulfattaa Muhammad Taayitaa Kunnanjaan hojii yaa barataa. OMN nani kan tilaalu guddatti akka guddatti sagalee ummataatii hirmaannaa guddaa godhaa jira ummata lammii Oromootiif. Kan OMN jechuun anaaf hedduu bakka waan nuti ibsuun qabu hedduu bakka gammachuu hirkaataa guddaa naa kannaa jira OMN jechuun maaliif wantoota nuti hin beekne kan goda adda addaa keessatti hojjetamaa jiru kan lammiin keenya bika adda addaatti dhumaa jirtu sanbaasii nu barsiisuuf eenyummaa keenya ibsee kan nu barsiisu nu beeksisaa jira jechuudha OMN jechuun. Adammoo Abdii Ahmad Ali Muhammad Daadhiitiin anjaa amma waan nu mijootu jechuun hundinuu galee nu wajjin waan itti jiru kana fufuu qaba fayyadamuu qaba. Maqaan kiyya Dursaa Naasir Naanjaanii dalagaan tiyyaani naggaadee xiqqoodha. OMN anaaf ani akka miidiyaa uummata bal'aati akka miidiyaa saba tokkootti hedduu qabsoo uummata karaatti shoora guddaa taphate OMN ta'es anaaf sagalee tiyyaa fi sagalee uummataatis. Adnaan Bakar Naanjaan hojiin tiyyaa barataa yuunivarsiitii Ahmad Shanaffaa. OMN miidiyaa hawaasa bal'aati kan uummata Oromoo mirgaaf dirqama isaanii barsiisee ummata magaalaa bichaa duraan dhageeffataa ture amma uummanni baay'ee jirullee nu gara numaa xiinxalaa siyaasaa ta'e jira. Maqaan kiyyaa Ayyaan Abdul Jawaadin jedhama. Iddoon jireenyaa kiyyaa magaalaa Dirree Dhawaatti gaheen hojii kiyyaa nuun istuudiyoo keessaan hojjeta. OMN anaaf hiika guddaadha qaba. Waan hedduu tokko nu barsiisaa ture ana qofa osoo hin ta'in namoota na fakkaatan Oromoo guutuudhaaf hiika guddaadha qaba dhugatti OMN. Gaheen wanni inni hojjetu wanni nu barsiisee dirqama keenya bahannee akkamiin akka bahachuu qabnu mirga keenya maal akka duraan waan akka hirriba keessa jirru takka yookaan nama dukkana keessa jiru ifan nu baase shoora guddaadha taphate OMN. Maqaan kiyyaa Abdullatiif Muhammadin jedhama. Jiraataa Dirree Dhawaati. Dalagaan kiyya immoo nigdii irratti hirmaanne. OMN hawaasa kana hedduu barbaachisaadha. Daa ammaa kanatti jijjiirama guddaa fidee Itoophiyaa keessatti Oromiyaa bichaaf osoo hin ta'in Itoophiyaa guutuuf jijjiirama guddaa fidee jira. Kanaafuu miidiyaa gaariidha. Ani maqaan kiyya Muhammad Jibriilin jedhama. Ani barataa yuunivarsiitiiti. Asuma jirtu madawaa kanatti hin baradhaa jechuudha. OMN akkin itti ilaalu miidiyaa saba kana cinqii takkaa'uu rakkoo saba kanarra dhufte ifa baasuudhaaf qophaa'eetii yaama akka yaada kiyyaatti akkasitti ilaalaa jechuudha.
Anu imini rawani bare dumpa kiyata kalam tokkotti dhugatti raabaadooriin maal akka ture hin beeku ture duraan ammas raabaadooriin raahim barade aadaan keenya maal akka fakkaatu dur sirnitti bulmaata gadaadhaa maal akka ture waa hedduu takka nu barsiisaa ture aadaa fi seenaarraa qabeenya Oromoon qabdurraa waan isiin taateerraa jaalalaa fi kabajaa dhugatti hagaf beenu daran irraa barree jira. Achi fagoo jiraatee hedduu jijjiirama fidee jira wannan hedduu uummanni jaalataa namni baadiyyaa nu gaafataa bakka naannoo adda addaarraa waa'ee isaa gaafatanii hedduu hordofanii kanaafuu yoo biyya seene jijjiirama kanaa olii jijjiirama haalaan uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaatiif jijjiirama guddaan fide jeetii yaada. Haa dhufuun jaa'ummanni kun yoo dhufe bar daranuu waan hedduu nu idaa jeetii yaada. Haa irrattuu amatuma hanga xiqqaa kanattuu waan dila kana nu barsiise hogguu dhufeefaa bishaanuma daayinu nu ta'a insha Allah yoo rabbi jee hogguu dhufeefaa ammas daranuu haa halaalattuu akkana dalage hogguu dhufeefaa waa hedduu dalaga jeetii yaada waa hedduu idaataa jeetii yaada nuti illee gargaarsa isaa taana oomeen jechuun yaa obboleessoo bargaa waa maaliin jeesii ma barre obboleessoo maasha Allah aboo rabbi haa guddisuun jaammalle. Akkuma muummichi ministeeraa kan jedhu Dr. Abiyyi jee warri biyya alaa jedhamtan hundinuu artiilee siyaasaas ta'ee dorgomtootaas ta'ee namuu galee biyyasaa keessaa akka qabsaa'u jee qabsoo Oromoo fuula dura ceessuudhaaf OMN dorgomaasi dorgomsiisaasi hedduu qooda guddaa shoora guddaa taphatee jira. Saniifuu miidiyaan hawaasaa kun gara biyya keenyaa kana dhufee informationaas waan dur argatu bal'aa as biyya keessa jiraatirraa argataa jeetii yaada. Akka kiyyattiis akka hawaasa bal'aattis as dhufee biyya Oromiyaa keessatti gad dhaabbatee injifannoo amma argatee fuula dura ceesisuudhaaf biyya keessa dhufee dhaabbachuu qabaan jaale. Wallaahi ana akka kiyyatti OMN yoo biyya galee hedduu baay'een gammada. Maaliif biyya takka keessa miidiyaan adda addaa heddummachuu danda'u qaba. OMN bichaa sun ta'e miidiyaan biraatillee uumamee jechuudha. Kan saba Oromooti hundaa uumamee maaliif biyya takka keessa gisee miidiyaan heddummaatee waan hedduu ba'a. Miidiyaan heddummachuun ammaasis waa hedduuf gaariidha jechuudha. OMN irra guddatti waan Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru waan hojjechaa turee fi informeeshina uummanni waggaa isaaniif ergu kaameraan xiqqoo waan moobaayiliin erganiif high definition qabu. Saniifuu yoo sitti gale immoo informeeshina san iddoo jiru san gaafatee deemee kaameraa bareedaadhaan sirriitti kaasee informeeshina san ga'uu hin danda'a jeetii yaada. OMN haagaluun caan akka kiyyatti akka nam tokkotti sababni isaas waan ammaan tana hojjetu moor daran babal'isee hojjeta yoo carraa kana argatee biyya galee hedduu ibsuuf natti ulfaatee hedduu natti gammachuun natti dhaga'ama so bakka amma harki isaanii hin gahin hunda harki isaanii ni gahaa jeetii yaada waa hedduu takka jijjiiran biyyarraa aanarraa ilaa gandatti gabboonii hedduu waan hojjetamuu qabu jira waan ammallee harki isaanii hin gahiniif kana hunda hojjechuudhaaf yoo galan hedduu dasna jaan. Miidiyaan OMN galuun gaariidha barbaachisaadha. Wanni guddaan amma rakkina hedduu fa'aa jira qulqullina irraayi amma waan takka moobaayila irraayi kakaa'ee fa'aa deemuu jira waan takka intarneeta irraa argatanii hedduu informeeshina gahaa illee hangas mara bakka guwaas dhufanitti gahaa argatan jechuudha informeeshina. Matuma galeen seenuu odoo hin ta'in hagi tokko alannuu fi hagi tokko yoo seene irra naa wayyaadhaan akka nam tokkoo ta'e maaliif bakkuma takkatti maramanii seenuu jechuun ifuma galaanatti darbuudha. Saniif hagi tokko nuu hafee hagi tokko seene irra laalla maaliif yaa guchii maaliif miila galaana kana maaliif miila tokko keessa tokko ala keessa jennaan guchiin yoo gabbata ta'e miindi tokko ala jira yoo gabaabaa ta'e kaafeen booda deessa jira guchiin. Saniif akkatti nutis yoo gartee hundaan seenuu dura asitti yoo damee takka uummate bareeda jeetiin fudhadha akka nam tokko ta'e. Wanni haqa mul'isu takka daran hoggaa fagoo irraa dubbatan irra yoggaa jalatti dhiyaatanii irra waan san arguu dandeessallee. Kanaafuu inni asii galuun haalaan barbaachisaa waan filannoo biraa hin qabu humaa Allah nangamaatti hanqina irratti nagarree OMN irratti maaliif sagantaa afaan Somaaliitis dabarsaa jira afaan Oromootis dabarsaa jira Amaaranyaanis
hoggaa sagantaan dhumtee sirbarra nu haayaa waan adda addaatiin nu bohaarsaa asiin nu geejjira kan waggaa dheeraatiif illee cunqurfamee marsaa 8 wal jala cufamee abdii asoon kutanii hirmaannaan deebi'ee gamaa deemsaa ta'anii hedduu yoo biyya galee hedduun gammadaa jechuun akka gamaa jetti. Ani isa kanan komadhu. Waa xiqqishoollee haan agarsiisu. Guddoollee haan agarsiisu. Maaliif cinaachi inni hojjetee turre natti mul'ata malee cinaachi isaa laafaan natti mul'atu. Maaliif haga inni deeme laalleeti haga inni deeme hawaasa Oromoo kana bu'aa buuse kana laalleeti haga inni immoo wanni dhaa hogga warra laallee haga inni bu'aan nu buuse waan irra guddaa taateef ani komiin isarraa qabuun qabu. Kunuu qaama dalagame kunuu bar mataa keenya ol jira kunuu nagarree dhibbaa fi kudhanii oli dalagame kunuu kaniin jee yaadu maashaallah oomeenni ni jaalanna ni feena. Wanni isirraa irratti oomeenni biyya keessatti handura Oromiyaa Finfinnee keessa gadhaabatee Oromiyaa hunda keessatti damee isaa bal'ifatee waan silaa irratti san damee musaa handura Oromiyaa Finfinnee keessa dhufee gadhaabachuuf malee akka hawaasaatti ani miidiyaa oomeenni ijaan ilaalu waan isatti qixxeessu qabu. Amma gaheereen biyya keenya tolee jira. Abdiin kiyya bakka hundarraa naannoo Oromiyaa hundarraa gaa'eessitoota ni qaba jeetiin abdii qabu dura. Sun dirqamatti guutamuu qaba naannoo hundarraa. Keessaafuu akka Harargeetti bakka lama yoo qabaate. Akkasumatti Finfinneerraa, Adaamarraa, Sallaa, Qanqiraa, Jimmarraa, Booranarraa akkasuma bakka hundarraa yoo qabaate OMN bakka guddoo amna dheertu bakka guddoo gahuu ni danda'a jeetiin abdii qabu. Galatoomaa. Amma an sila gama yana kan jo sila wani da jo gize hiddu sirbonni inni fidu sirbotan warra shawati fi khana sila warra Hararge khana sununa ke amma sirbota warra Hararge media ra dufa hinjur amma sir warra Hararge nama hin beene heddu jira jo walli sota beena mali takka media ra khangare kan dhageettuma mali nama san fuulaan hin beene heddu jira warri Harargeetis itti idame sirbota kan keessa warri Harargeetis hirmaatee muuziqaa warra Harargeetis dhufu amma sis Dunia kau umé sagantaa bakka qabatee waa'ee dargaggootaatis ijaarsa isaa irratti hojjetee sila nuuf dhiyeesse gaarii na fakkaata. Amma sagantaan jiru torbaanidha sagantaa artistootaa jee guyyaa takka jira. Sila sagantaan sanis fooyya guyyaa takkichaa sanuu dhufuu mala dhufuu dhabuu mala. Baatiin raafaafis takka dhufa sagantaa artistootaa jaanii artistootuma waa xiqqoo bichaa dubbatee bira dabara. Kanaafuu kunis akka fooyya'uu hin jaa akka gama fayyaatti yaani. OMN waan ida'uu qabu waa hedduu jira. Ispoortii. Kopi ada, kopi bashannanaa, kopi maaligaa qonnaa fi kopi adda addaa yoo idaate OMN magaalaa cabsee ni seena jeetiin abdii. Akkuma if bira quba qabdan saniin nu bira nuus nu quba qabaadhaadha. Kasagaraa keessa dho'ifamees anuma biranaa dho'isanii turanii mire deengatuna baasanii mire kasagaraa keessa dho'ifamuus. Kamana duubatti hafuura tuqanii qabanis karaa wanta deemuun godhanis nu quba qabaadhaa ijji teenyaas isin lubbuun teenyaas isini nu jala deemaadhaa waan deeraa keessa ukkaamamee fi waan mana hidhaa keessa ukkaamamee fi waan garii ukkaamame nu quba qabaadhaa hadaraa isin malee hin qabnu hin jaanan. Wallahi ani wani gama khiyaanii ta'uu miidiyaa Oromiyaa miidiyaa ni torku umrii haa dheeratu haa turuu hin jaa rabbiin warra isaanillee hundeesse kana جزاء ثانية جنتنا كفلوا فين جاء قاعدتوا في خينا عثمان حكومة إسرائيل إنسان دربي جزاء ثانية بكجيران في بلد ثم هذا